Sumayyaan arrasii yeroo lammaffaadhaa fi Zaydootti muudii qabatteen. Baardaarii kottuu si ajjeesu, birrii hamma kanaa kaffaluu hin dandeessu. Ijoollee keessattan agarsiisaa kottuu gara magaalaa Finfinnee jettee Dirree Dawwaa dhaqxeen. Gaafa inni Dirree Dawwaa dhaqu immoo isheen Finfinneetti deebitee mana ishee aappideetii godhataa jirtiin. Sammuun aappideet ta'e akkasitti dhiira olii gajjoonjessaa jechuudha. Waan isheen godhaa jirtu irraa barachuu qabdu ijoolleen shamarranii ijoolleen dhiiraas hin rakkisanii jechuudha. Cal jettanii isaan duukaa iyyaan oolinaa. Jireenya keenya keessatti nuti akkamii? Sumayyaan dubartii akkamiidha? Yoo abbaan manaa kun irratti fuudhe akka Sumayyaan ta'an jedhin murtoo mataa keetii murteeffadhu atis. Dubartiin kun dubartii cimtuudha walumaa gala. King of king. Dhiira malee dubartii miti kun. አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም እንዴት ናችሁ? በያላችሁ በሰላማችሁ ብዝት ይበል። ዛሬ ማለት ነው ዲኤምሲ ሪል ስቴት ተጠርቻለሁኝ። እንግዲህ እንዳያችሁት ቪዲዮ ማለት ነው ሐረርም ሂጄ አዲስ አበባም ሐረር ከመሄድ በፊት እየጠበቅኩት ነበር። ሐረርም ሂጄ ሳይድ እየጠበቅኩት ነበር፣ አልመጣም እና ዛሬ ደውለውልኝ ዲኤምሲ ሪል ስቴት ነይ ብለውኛል ማለት ነው። እና ሳይድ እነሱ ጋር ነው መሰለኝ ያለው። እንግዲህ ሊያስታርቁን መሰለኝ ሳስበው ማለት ነው። ሳይድ ውስጥ ነው መሰለኝ ያለው